ashamaa akkam jirtu hordoftoonni madda walaabuu YouTube hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtan maratti simbiraa gamu har'as viidiyoo biraa qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoo irraa keessatti WhatsAppiin 2020 keessa maal qabatee dhufe ka jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Wantoota baay'ee namatti tolan hedduu qabatee dhufee jira WhatsAppiin. Egaa yeroo yeroodhaan WhatsAppiin akkuma beekamu wantoota haaraa update kan godhudha. Egaa ammas waan inni qabatee dhufe qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Isinis akka itti gammadaniif is qabadhee isiniif dhiyaadhe. Hanga dhuma viidiyoo kanatti ni wajjin tura. Namoonni channel kiyyaaf haara dhuftan yoo jiraattan welcome isiniin jedhee jira. Channel kiyya subscribe godhuun akkasuma like godhuun bira darbuu hin dagatina. Kallattii mangara barnootichaatti dabarraa jalqabarraa WhatsApp keessan Google Play Store keessa akkuma galtanii kaatanii yoo update ta'ee hin jiraatin WhatsApp jettaniiti ni barreessitu. WhatsApp Messenger jettanii update ni gootu. Erga update ta'ee kaa'ee open ni goone jechuudha WhatsAppicha. Anama qulfii waan qulfee jiruuf ni bana. Erga bantanii kaatanii WhatsAppiin keessan haala argaa jirtan kanaan fuularra yoo baatan iddoo sarara sadii tuqaa kana tuquudhaan settings ka jedhu kana ni tuqxu. Eegas booda chats ka jedhu kana keessa ni tuqxu jechuudha. Iddoo kana gabbuu lammaffaa irratti argamu chat ka jedhu ni tuqxu. Eegas booda chat backup ka jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Chatii keessan backup gootu jechuudha. Chat kana backup ni goona fakkeenyaaf. Egaa chatii keessan backup godhuu ni backup gochuun ni eegaltu jechuudha. Haala argaa jirtan kana backup ta'aa jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf haa turu. Egaa haala argaa jirtan kanaan parsantii 95 irra ga'ee jira. Dhumuu ga'ee jira. Hanga inni dhumatti ni eegna jechuudha. Erga WhatsApp keessan update gootanii kaatanii jechuudha. Backup gootanii kaatanii jechuudha. Kallattii mangara WhatsApp keessanii deemtu. Egas booda WhatsApp keessan kana uninstall gootu jechuudha. Egaa uninstall gootanii kaatanii linki viidiyoo kana description jala isiniif kaa'a. Linki appii kana jechuudha. Isin immoo appicha kana gabbuufatu jechuudha. Nama fakkeenyaaf WhatsApp kana isinii as jala gabbuufadha jechuudha. Amma gabbuusee jira waan ta'eef isin immoo viidiyoo kana description jala isiniif kaa'a. Description san gattuquudhaan WhatsApp kana ni gabbuuftu jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee WhatsApp kana install godha. Erga haala argaa jirtan kanaan install gootanii kaatanii open ni gootu. Link keessan jalqaba haala argaa jirtan kanaan isinii kan banamudha. WhatsApp jechuudha. Egas booda agree and continue ka jedhu kan tuqxu lakkoofsa keessan asirratti ni galchitu jechuudha. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa biyya Jarmaniiti isin immoo iddoo kana gattuquudhaan lakkoofsa keessan kan barbaadan irratti ni galfattu jechuudha. Ana fakkeenyaaf mee asirratti tuqeetii isin garsiisa. Haala argaa jirtan kanaan erga lakkoofsa kiyya galchee ka'ee jechuudha. Asirratti koodii ni galche jechuudha. Koodii yeroo nuuf jechuudha. Ergas booda bilbilli WhatsAppiin keessan ni banama jechuudha. Erga jalqaba bantanii kaatanii iddoo kanatti wanti isin beekuu qabdan skip ka jedhu kana osoo hin taane restore ka jedhu kana tuqxan jechuudha. Kana tuquun keessan chatii wantoota namoo biraa wajjin hojii barreessaa turtan WhatsApp keessan irra kan kanaan dura san hundumaa restore kana yoo tuqxan asirratti ni argattu jechuudha. Skip kan jedhu kana yoo tuqxan immoo wantoonni duraan isin nama hojii barreessaa turtan hundi isaatu delete kan ta'u jechuudha. Isin restore kan jedhu kana ni tuqxu. Egas booda bilbilli keessan bifa akkuma duriitti WhatsAppiin keessan isinii deebi'a jechuudha. Egas booda next ka jedhu kana tuqxu. Maqaa keessan fakkeenyaaf waan barbaadan ni barreessitu. Ana fakkeenyaaf haala argaa jirtan kanaan maqaa kiyya qabadhee jira. WhatsApp kanarra maaltu haaraa ka jedhu walumaan laalla. Mee haa eegnu jechuudha. Waaw. Baay'ee waan namatti toludha. Fakkeenyaaf Google Drive backup ka jedhu kana tuqxanii egas booda never kan jedhu kanarra kaa'uu dandeessu. Daily, monthly, weekly kaa'uu dandeessan. Nama fakkeenyaaf never jedhee ni jira. WhatsAppiin keenya haala argaa jirtan kanaan bifa baay'ee namatti toluun jijjiiramee jira. Haaluma argaa jirtan kanaan iddoo kanarra dura wantoota hin qabne jechuudha. WhatsAppii namoonni hedduun keessan ni beektu. Chats jira akkasuma immoo koolii wantoota adda addaa asirratti ni argattu. Fakkeenyaaf mee setting isaa keessa dhaqnee maal arganna iddoo kanarratti wantoota hedduudha jechuudha. Fakkeenyaaf Zem isa kana dark Zem ka jedhamu haroo keessan bifa gurraachaan WhatsApp keessan bifa argaa jirtan kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waaw baay'ee waan namatti tolu tokkodha. Online nama biraa online seenuullee nama haala argaa jirtan kanaan kan sirriitti isinii himu. Fakkeenyaaf settingiiwwan kanneen keessa dhaqnee wantoota duraan WhatsApp hin qabne maal fa'aa jira ka jedhu as keessa soqnee argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf privacy kana keessa yoo deemnu maal fa'aatu jira ka jedhu kun haala argaa jirtan kanaan argachuu dandeettu.
Egaa WhatsApp bifa haala argaa jirtan kanaan update ta'ee jira. Irraa fayyadamaa isiniin jedha. Application'icha immoo as jalaa buufachuu hin dagatina. Wantoota hedduu as keessa kan argamudha. Home screen fakkeenyaaf wantoota hedduudha kan WhatsAppin kun ofirraa qabudha. Keessa galtanii isin wantoota barbaadan asirraa fayyadamuu dandeessu. Baay'ee waan namatti tolu tokkodha. Akka itti gammadan abdii guddaan qaba. Namoonni channel kiyya faana dhuftan yoo jiraattan channel kiyya subscribe godhuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.